Tole kabajamtoota daawwattoota hundumaatuu fi bakka jirtanitti nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u. Kun akkuma isin beektanii hundumaatuu biidha. Qophii garaagaraa wantoota gurguddoo irratti hojjetaan jira. Kunoo guyyaa har'aa wanta qabadhee jirus faarfannaa yookiin faarfannoota torban kanaa qophii jedhuun hojjechaa jira. Isammoo baay'ee akka jaallattanii shakkiin qabu. Namoonni YouTube koo kanaaf haaraa taatanii ammoo yeroo kana kaasaatii subscribe naa gochuun na bukkee dhaabbadhaa. Subscribein ilaalaa safara kana jirti argaa jirtu. Ishee mutuqaatii subscribe gochuun na bukkee dhaabbadhaa. YouTube koo na like godhaa, share naaf godhaan isiniin jedha. Amma dhumaatti na wajjin turaan affeerraa kooti. Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisee eebbifama. Isaaf galatan qabaan, isaaf galatan qabaan, isaaf galatan qabaan, isaaf galatan qabaan, isaaf galatan qabaan. Akkuma isinitti mee ka'ee qophiin kun qophii faarsaa torbaniiti. Kanattaan sun faarsaan torbee kana keessa gadhiifamee jaallatummaa guddaa argachaa jiru. Faarsaa inni buu girmaa nama jedhamuun faarfannaa mata dureen isaa gameessa koo jedhu faarsaa bareedaa namatti toludha. Isa hojjetee jira. Faarsaa kanatti akka eebbifamtan shakkiin qabu. Faarfannaa kana iddoo isin irraa argattanii YouTube Oromoo Gospel jedhamu sanarra jira. Faarsaa kana sirraa fudhattanii subscribe YouTube'chas godhaaf like godhaa fi faarsaa kana immoo share godhaa waliin ga'aan isiniin jedha. Waaqayyo gooftaan isin eebbisuu. Faarsichi gameessa koo amma kumaa yeedaloo bareedaan siif uuma kasedha faarfannichi. Gara faarfannichaatti kallattii maal isin dabarsaa daawwannee walitti deebi'a. Olmaan kee olmaarratti olmaa kamtuusa kamirra wayyee dhimmaa koo fedhaasi falmaa dhagaameera kan fayyee sinnaa leenjisee aleellaa ogummaa kollolobadhu gooftaa koo kan keeffaleelaa gaarummaa keetiin nan baadhu gaarummaa kee gaarummaa keetiin nan baadhu jaalala kee farjummaa kee bu'aa kee dhufee mul'atu gaarummaa keetiin nan baadhu jaalala kee farjummaa kee bu'aa kee dhufee mul'atu. Feebiftee furrisaa koo baattuu dhagaa namoosiftee lubbuu korraas buuftee nagaa gaddeebi'aa wajjin baatee dirree lolaa sinaadheessuu hojiin kan kee hunduratti tolaa gameessa koo mokumaa yeedaloo bareedaan siif uumaa Tokkicha gombakuma yeedaloo bareedaan siif uumaa gameessa gombakuma yeedaloo bareedaan siif uumaa Tokkicha gombakuma yeedaloo bareedaan siif uumaa Silleellisaa sagalee ol kaasee aangoo dubaasituun kuteessee Silleellisaa sagalee ol kaasee aangoo dubaasituun kuteessee Silleellisaa sagalee ol kaasee moofaa baarsaasitu tarsaasee Silleellisaa sagalee ol kaasee moofaa baarsaasitu tarsaasee Nan baay'isaa galata kee nan baay'isaa galata kee nan baay'isaa galata kee olmaa kennaan kan kee. Tole daawwattoota koo faarfannaa ammaa faarsaa inni buu girmaatti akka itti eebbifamtan shakkiin qabu. Faarfannaa baay'ee namatti toluuf bareedaadha. Faarfannaan kanatti aansee qabadhee jiru faarfataa Isqeel Addaamuu nama jedhamudha. Faarfannaa baay'ee bareedaa namatti tolu hojjetee jira. Faarfannaan kunis kan inni itti argamu Abrahaam Guutamaa Official jettanii search gochuudhaan YouTube'icha subscribe godhaa. YouTube'i reebbanamudha. Faarfannaa baay'ee namatti tolu. Saba kanaatii fi isa daawwannee ammas walitti deebinaa faarfannicha isin daawwachiisaa amma dhumaatti na wajjin turaan irraa kooti. Hidda dhaloota koo sanyii qomoo kooti ansiif waamamaa shi jalaa inni duu anoo mucaa keeti siifan abboomamaa dhiiga kee lolaastee lubbuudhaan na bittee akkamittan bada utuun taa'ee gaddu kakuu koo raawwatte olla fiddee goda
dhiiga kee lolaaste lubbuudhaan na bitte akkamitti bada utuun taa'ee gaddu kakuu koo raawwatte olla fiddee goda hidda dhaloota koo sanyii qomoo kooti ansitta waamama si jalaa hin deedu anoo mucaa keeti siifan abboomama dhiiga kee lolaaste lubbuudhaan na bitte akkamitti bada utuun taa'ee gaddu kakuu koo raawwatte olla fiddee goda hidda dhaloota koo sanyii qomoo kooti ansitta waamama si jalaa hin deedu anoo mucaa keeti siifan abboomama dhiiga kee lolaaste lubbuudhaan na bitte akkamitti bada utuun taa'ee gaddu kakuu koo raawwatte olla fiddee goda 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 kakuu koo raawwatte olla fiddee. Tole kabajamtoota daawwattoota hundumaatuu faarfannaa Hisqeel Addaamuu kanatti akkatti eebbifamtan tasayyuu shakkeen qabu faarsaa bareedaa namatti toludha. Egaa Abiraan Guutamaa ofiishaalii isaa kana subscribe godhaa fi share like godhaa fi isiniin jedha waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Kanatti aansee faarfannaa isinii qabadhee jiru faarfataa Biqilaa nama jedhamu jechuudha. Faarfataa Biqilaa faarfannichi Biqilaa kan barreessu hin ta'in Biqilaa kan biraadha. Faarfannichi egeree kootu abdii qaba jedhama. Faarfannicha faarsaa baay'ee namatti toluuf nama eebbisudha. Isa daawwannee walitti deebina. Egaa tuma daawwachaa jirtan YouTube koo warri subscribe godhin godhaan isiniin jedha. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu share naaf godhaa. Daawwannee walitti deebina. Saniitti boohaa jiru nageenya miti dhageessetta sanaa dhiphisaa jiru hin argine miti argiteetta gaaffinaan si gaafadhe hundi saayuuf jira fuula kee yeroo keetti deebiitti laata maaleen baduu namni karaa kee guyyaa kee malee waan gootu jedheetaan obseesiga rakkoon hammam yoo baay'ate namni kee baduu nan beeka yeroo kee malee sannuftu jedheetaan obseesiga rakkoon hammam yoo baay'ate namni kee baduu nan beeka 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 namni kee baduu nan beeka. Faarsaa kanattis akkatti eebbifamtan shakkii tokkoyyuu hin qabu. Kanatti aansee faarfannaan qabadhee jiru immoo faarsaa torban kanaa keessa faarfataa Taambiraat Tazarraa ittuma caalchisee faarfannaa jedhu baay'ee namatti toluuf kan nama bakka baay'ee bareedaa faarfannaa namatti tolu nama eebbisudha. Isa daawwannee ammas walitti deebina. Madhumaatti na wajjin tura. Ammas fideen dhufee uree bisee galataa sindaagatu keessi koo amma ammas yaadata waadaa kee dhugoomsitee naaf taate ta'uuf na koo karaan si wajjin dhufee ragaadha kaleessi koo kan kee kaaman caallisaa dhalaatan si baay'isaa kan kee kaaman caallisaa dhalaatan si baay'isaa kan kee kaaman caallisaa dhalaatan si baay'isaa kan kee kaaman caallisaa dhalaatan si baay'isaa. Kabajamtoota daawwattoota hundumaatuu faarsaa torban kanaa keessatti akkatti eebbifamtan shakkii hin qabu. Faarfannoota warran amma kana isinii eeree hunda isaanii ofiishaalii isaanii faarfannoota bakka hunda warroota isinitti hime kana hunda isaanii subscribe godhaafin isiniin jedha. Faarfannaa kana share godhaa waliin ga'aa numatu waliif qoricha wanta ta'eef hunduma isaa kanarratti hirmaannaa guddaa qabaadhaan isiniin jedha. Waaqayyo gooftaan bara keessan eebbisu hundumaatuu bituu keessaan bahin subscribe godhaa warreen godhiin isiniin jedha. Ammas irra deebi'ee sababni isaas YouTube kana reefan bana ganaa waan gurguddaa irratti hojjedha. Amma dhumaatti waan wajjin turtanii guddaa waaqayyo sanaa eebbisu. Kallattii maan faarsaa nuti daawwannee gargar baanu uumaa mara
sagalee kee tanaan dhibaa isa faarfannaa adda baanaa hamma dhumaatti waan nu wajjin turtaniif gooftaan guddaa sinaa eebbisuu. Torbee qophii faarsaa torbaniitiin amma walitti deebinutti nagaatti. Na oolchite kun kolachoo dhagaagaara yoomaa koo dhukkubatti sinna maara tulloonni koo baraa baraan eebba cubu ooyiruudhaaf bineeldonnis nagaa qabu natti aanta akka ormaa sin saalfadhu anaaf beekta turjumaan waamsifadhu sin jaalladha toora jiruu na barsiifte garraamiiko fooniif lubbuun na eebbifte haalan eegu iddoon filu faarfachuun koo yeroo mara siif ho'aa dagalanni koo